السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب channel لما أوروتوب جلت أرقمتم ويلكم الشمار كفوني نجينك يا كرحماني كرمان كامني اسم برهاجراتو سنين جدا وردفتوتا كيا كان إرادو بجلو في واي بإشيكا روبي إرادو بجلو في يا أبليان كيا أمتكين يونمني وعشين قرص يونمني وعشين إنجد وين أجيتن akkanuma waan namni haasofaa nama seetanii jechuudha. Yoo namni haasofte xiqqaa naasaa guddaa naasaa nama laayif irra teettaniin arrabsinaa, waan argitan namaan hin jedhinaa, yoo dandeettan afaan gaarii dubbadhaa, yoo dadhabdan callisaa, amma deemtanii ulamaa itti tartanii mucattii tanarraa yoo barumsa guddaan fudhatanii numaayyuu fudhattanii jechuudha. Namni ulamaa'ii tuqe foon ulamaa'ii summii qabaa jedhe raayyaan abbaa mancaa. Akkuma sanii namni ulamaa'itti bu'e hin milkaa'u jechuudha. Ajandaa godhachuuf foon ulaa'ikii ittiin sabaasabuuf waan hin taane dubbachuu, maqaa namaa xureessuu, maqaa namaa balleessuu, nama arrabsuu warroonni miidiyaa irratti akka argitan taatan mucattii tanarraa barumsa fudhattanii nama arrabsinaa, nama xiqqeessinaa, yoo dandeettan afaan gaarii dubbadha, yoo dadhabdan immoo cal'isuutu kabajaadha. Maaliifi du'aayin nama miidhamaa, du'aayin nama haqaan nama zollomee lafan buutuu jechuudha. Eegamee viidiyoo sheekaa roobee walumaan laalee walitti dachaanaa nafaana tura hangasitti. Barakaatu obboleewwan kiyyaa. Obboleettii teenna takalee maqaballeessiidhaan waan kiyya dubbatte suuraa kiyya ammoo akkana goote. Hedduu itti mufadhee ture ammoo tiniin abaarsallee afaanii waa jedhee ture. Amma immoo karaa keessaatiin hedduu naa dawwalamaa jira. Mucayyoo harma dhukkubaa naa dawwalamee mucayyoo wayiillee naa dawwaltee harma dhukkubaa sheeka tufaa fi naan jedhanii ani yoo isiin miidhamtellee homaan argadhu lafeedhanti. Miidhamni isii miidhama kiyya. Saba kiyya saba Oromootii nama kiyya waa naan jedhee haa ta'u namni namatti dhaga'ama. Eebii hagana geettu fuudhanii nama keessa kaa'u jechuun waan guddaa nuti umraaf dhufne bara tartellee hajjiif dhufne waan akkanaa hin dalaga jechuun namarraa yaadamu. Alaa kulli haal waan akkana ajandaa akkana ittiin barbaadadha jettee ati ittiin nyaadha jettee yoo rabbi achiin si qabe tanuma rabbiin laalama mataa si dhukkubsa, qeensa si dhukkubsa, rabbiin luka si dhukkubsa, haganuma laal qabaan rabbi yoo namatti dhufte achiinuu nama hambisa. Ani rabbii jedhee irra sii dabree jira. Maaliif jennaan hadiisa rasuulaatu na bira jira, seenaa nabiitu na bira jira alayhi salaatu wassalaam. Nabii kenna makkaa kana keessatti bakka an jiru kan azaa godhanii baay'ee dubartiin takka ummu jamiil jedhamti qoree karatti nayxee guyyaa maraa qoree karaa guura rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam akka sahaabaa fi rasuula waraanuuf jecha qoree baattee karatti facaafte. Gaaf tokko qoree karaa dhabee jennaan rasuulli rabbi eessa ammootiin haati qoree tanaa eessa dhayte jedhanii je'ee gaafate rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam badaa hin gaafannaa wayi dhukkubsatti je'e rasuulli rabbi qoree karaa dhabee jennaan ila haala rasuula rabbi ila wallahi nuti xabiyaa ammootiin obsuu hin dandeenyu malee hagasuu obsuu hin dandeenyu waa jennu malee so rasuula rabbiititti ka hidhannu taate sila ammootiin afaan sanuu waan baafannu ture. Laakiin miidhamni kiyya miidhama keetii lafeetiyya. Egaa hordoftoota kiyyaa akkuma waliin dhageeffannee sheeka roobee waan isaan jedhan dhageeffannee walitti dachaanee jirra. Yaa obboleeyyan kiyya warroonni sooshaal miidiyaa irratti akka argitan taatanii nama afaan dhaqqabdanii arraba dheerattanii waan argitan namaan jettanii du'aayin akkanatti du'aayin miidhama namarra buuti jechuudha. Mucattiin tanarra ijji isii lamaan cufattee jirti. Akkasuma harma dhukkuba harma jechuun waan kabbaatidha jechuudha. Yookiin dhibee kaansariifaatti jijjiiramuu mala. Walaakin amma isaan tufee fi dhiise fi'anii walaakin amma achi barumsa isiniif ta'a horra qalbii qabu jechuudha. Qalbii hin qabne haga gaafa rakkoon tokko irra gahuuti waa ittiin fakkaanne jechuudha. Namni qalbii hin qabne ka qalbii qabu kan beeyne jalatti waa barata. Kanaafuu ka beekurraa waa barata jechuudha. Namni qalbii qabu nama hin arrabsinaa, nama hin tuqinaa, ulamaa hin tuqinaa, nama kamiyyuu hin tuqinaa. Dandeettan afaan gaarii yoo namni sun balleesse gorsaa, yoo dadhabdanii sun namni sun gorsa bira dide itti dhiisaa. Walaakin lafumaa kaatanii ajandaa godhattanii mi'eeffattanii jechuudha. Akkanatti fooloof laayikii itti sabaa jettanii waan hin taane yaaddanii nama arrabsitanii nama tuqxanii namni qalbiin namatti cabaa. Namni sun yoo dhugaan miidhame nama abaaree namarraa argata jechuudha. Yeroo ammaa kana
abaariin nama miidhama lafan buutu jechuudha hin turti malee. Walaakin kashee karoobi addaa maashaallah abaarsi isaanii hojiirra oole jechuudha. Daddafti dhiyama tan hojjattii irraa dubbatanii torbee takka guddatu torbee takka jechuudha. Subhaanallah namni beeytii rabbii jala dhaqee du'aayii godhate namni taa'ee maqaa namaa balleessu akkanatti du'aayii fudhataa jechuudha. Rabbiin isii haa fayyisu. Wallaalummaa illee ta'uu mala. Warroonni nama arrabsitan, warroonni nama hamattan, warroonni nama xiqqeessitan, warroonni nama dhayitan. Ana malee namni waa beeku hin jiru warri ofiin jettan namni hunduu waa beeka. Akkuma namni hunduu ani beeka jedhu sun illee hin beekaa ga'uun ofiitti yoo boolaale immoo ka beeku jala waa barataa jechuudha. Ofuma awaaqii gootanii nama arrabsina. Nama hin tuqina afaan gaarii haasaa afaan gaariin afaa gaarii caalaa jettee mammaaksa Oromoo yeroo mammaakamu jechuudha. Afaanuma gaarii dubbadhaa nama hin tuqinaa nama hin arrabsinaa. Rabbiin waan hin taane irraa nama haa qabu. Du'aayin namarra buutii lafan buutu. Whole of laayikiin isin har'a nama jettanii kanaaf jettanii har'a nama arrabsitan kun boru waa isiniin godhu jechuudha. Namni gaafa addunyaa tanarraa deemuun beeku jechuudha. Osoo isin nama arrabsu deemuun mala dhibee nama saaxilaa. Fayyaan gaafa nama qabdi akka har'a namatti tolee miidiyaarra taa'anii nama arrabsan kana nama arrabsuu hin danda'anii jechuudha. Yookiin nama